Gua tak aja. Barang semua gua enggak share kan. Orang enggak ya. Jordan. Nah. Saya di mana? Nakamte sana niru jecha jiru madira abati gadura nama kuno. Asinu faro chura kana agar chuna danan. Dhaabbatee gaara uummatee jira. Liiviana sheerii olii godhaa sin kan. Ummati kun hundinuu misaa osoo nyaatin dhaabatee gaaraan obboleettii keenya reeffa ishee geggeessuudhaafi.
Jaallattoota isheettis dinqisiifattoota ishee keessaa warra magaalaa nagaa. Wallaggaa Yuunivarsiitii bira ga'aniiru jechaa jiru ammaa fi liivii kana sheerii olii badhaafne. Liivii kana sheerii godhaa nama dhibbaan gaaga. Moo addaan kunnu? Nama dibantu dong, nama dibantu dong, nama dibantu demi nama dibantu dari tadi, nama dibantu dari tadi. Liivii kana sheerii godhaa ammoo sheerii godhaani. Nama dhibba lamaan galcha. Dari nama dong. Ndun. Wallaggaa biratti qaamanii dhaabachaa jiru wanti jedhamu odeeffannoon nu qaqqabeera amma. Boordii dhaabannee eegaa jirra amma boordii dhaabachaa jirra jechuudha. Boordiidhaa kaasee amma nuti dhaabachaa jirra uummati. Karaa isheen nu faartu asiin nu faartu nu jira maaraan. Reeffi ishee kan hin dhaabachaa jiru Wallaggaa biratti ijoolleen qabanii dhaabachaa jiru wanti jedhamu odeeffannoon qaqqabee jira amma. Mana kana sheerii godhaa kuma lama galchaame. Eeyyena kamtee galeera amma. Eessa kan naabadu barbaadde Olee Toomaas? Maaliif gadi dhufaa jiru bishaan gad dhufaa jiru?
Aduun baay'ee mana gubaaraa jiru. Erga silaatee dhuge sadhaa bachaa irraa amma ammaatti bakka aduun baay'ee nu gubaaraan. Agabuu isaadhaatti kana. Mana kana sheerii godhaa warra argine akka isaan arginu biraan gahamee ijoollee. Sheerii godhaa mana kana sheerii godhaa kuma lama galchaa mana kana. Lakki biyya isheetti galaa jirtu biyya haadha isheetti geessaa jiru dongorootti geessaa jiru gimbii jalaa jechuudha dongoroodha lafa isheetti awwaalatu. Gimbiidha bakka dhaloota ishee gimbiidha. Gimbii jalaa immoo dongoroo iddoo jedhamudha. Boordi dhaabachaa irra seenaa. Irraa fagoon jedhamu bakkeen jiru bakka ijoollee qabee karaa irratti dhaabachiisaa jiranii isaafis akka darban malee irraa fagoon jiru. Wallagga lixaadhaan isheen maal taate obboleettii keenya. Naqamtee seenaniiru jedhameera garuu amma ammaatti ijoollee karaa irratti dhaabaa jiraafidha malee naqamtee seenaniiruuni. Maal egaa ijoollee kan baay'ee qabeedha. Lakki ijoollee karaatti qabee dhaabataa jiraan nuun boordii jirra nurraa fagoo min gallaksaa jira yoo baate daqiiqaa 5 kan isaan nurraa fagaatan. Daqiiqaa 5 caalu amma isaan nurraa fagaatan jechuudha. Ijoollee karaa irratti qabee dhaabataa jiraan kanaaf jecha nu bira ga'uun isaanii xiqqoo wantoota malee nurraa fagoo hin jedhamu. Eessa akka dhaabadhu barbaadde Olee Toomaas? Dhufanii darbuun lafa hin jiraatu kana immoo boordi seenaaf jiraa walitti jiraa dhagayyaa baannoo dhufanii darbuun lafa. Isa kanaaf ammoo yeroo isaan gad dhufan siin agarsiisuu barbaadeedhaan asiin. Aduu keessa dhaabachaa jira mirga silaadha kanaafidha malee kan hin dhannaqamaa jiru kanaafidha misaa nyaanne ilaal misaa osoo hin nyaatin amma sa'aatii kana ga'uutti aduu keessa immoo dhaabachaa jira. Hundumtu dhaabatee gaaraan ilaa amma kan isaan faareen asiin dhufaa yeroon asiin dhufaa yeroon kanaaf dhaabannee gaaraan. Yoo qiyyaabee jennaan immoo dhufanii darbuun.
ijoollee xiqqeera jennu. Bilbila biraa yoon fayyadame mana kana yoon cufe mura koo sintin godhatu. Aduudhaam aduu keessa dhaabachaa jira kanaaf kaameraan koodhaa sirriitti mul'isaa jiruun. Hanga sana magaalaa keessa jirati liibii irraan ba'uun mana kana sheerii godhaa silna hanga isaan magaalaa keessa jirati liibii irraan ba'uun. Mana cufera hanga sama magaalaa keessa jirti mana cufan. Fagoo miti narraa fagoon jedhamu garuu ijoollee karaa irratti cufee dabarsuu hidhee dhaabbataa jiru karaa wala karaa dhaabachaa jiru. Bajaajii qaba deemuuf immoo bajaajiin bakka naannoo kana bajaajiin hin jirtu. Isoo immoo bajaajii tokko jira malee bajaajiin badaa asii ol kan deemaa hin jirtu. Karaa isaan dhufaa irra immoo asiin dhufaa jiru irraa walee kanarraa asii gad dhufaa jiru jechuudha asiin. Wallaggaadhaa gad dhufaa jiru jechuudha. Wende. Walang kamu ba? Gaaddisa aduu walakkaan dhaabachaa jira garuu gaaddisaaf naam jedhu iddoo gaaddisaa immoo laakunoo karaa kana walakkaa dhagaa'e. Mana jala goreennaan as mana jala goreennaan immoo kaameraa hin mul'isu fageenya irratti xiqqoo see. Alta yo creo. Boorrii dhaabachaa jira boorrii dhaabannee gaarra. Kesan aku juga sana. Orang di bayin. Maal konkolaataan dhufaa jiru maal taatanii akkamitti bira deema sa'aatii kana konkolaataan gad dhufaa jiru isaan. Darbaniiru wallaggaa darbaniiru shinkaan baasiin keenya darbaniiru wallaggaa. Ada apa ya orang Ada cara. Ada bangga ini masalah cara. Boordiidha dhaabachaa irraa jechuudha. Boordiidha kaasee uummata amma new generation gubbaatti bakka dhaabataa karaa cufee dhaabataa jira uummati laama gubbaatti. Aduudhaaf immoo naaf jechaa hin jiru bakka aduudhaaf baay'ee naaf jechaa hin jiruun. Lalu orang ini datang ke rumah. Amma maata sin keenya dhaabannee mee gaarra amma maata sin keenyan. Sagaleen kos ni dhagahamaa jira isinii. Manni banaama jira isiniif dhagahamaa jiru.
Sagalee koo dhagaartu mini. Mana kana sheerii godhaa isin ijoollee isin jala jirti sheerii godhaa mana kana. Ni torki isaatiif sheerii godhaa mana kana. Konnekshinii godha bakka amma nan sirreessa. Mijataa miti middoon dhaabachaa jiru aduu mana jala ijoollee guuteera bakkee kana wayyaa dheedhi karaa isaan dhufaaran asiin dhufaaru laa Sagalee koo dhagaartu mini isinii. Mana kana sheerii godhaa mana kana sheerii godhaa. Naannoo jiituutti namni dhaabatee ijoolleen dhaabatanii dabarsuu idaaru naannoo jiituu jechuudha jiituu. Bakka biqiltoota irra dabarsate. Biqiltoota biqiltoota dabarsate jiranii. Ini kan nama ada.